Atimiti kutaa sadaffaa Yooyaa harka fuunee kabajamoo fi jaallatamoo warreen sagalee koo kanaa bakka jirtanitti dhagahaa jirtan nageenyiif jaalalli Rabbii isiniif abaayatu kan hin jedhu an eebbisaa Taakkalaati. Biyya jaallatamtuuf kabajamtuu Oromiyaa irraa jechaadha. Arragaa guyyaa kanatti leenjii bareedaa leenjii miidhagaa ta'e Atimiti kutaa sadaffaa kan jedhu wajjin ilaallaa. Leenjii wajjin turtii gaarii. Egaa Atimiti kutaa tokkoffaa ilaallee jirra. Kutaa lammaffaa ilaallee jirra. Kutaa sadaffaa immoo arra ilaalla jechaadha. Egaa leenjiin keenya guyyaa har'aa akkana jetti. Dhaloonni jaarraa kana keessa jiran yookaan immoo dhaloonni yeroo ammaa kun maal hojjetaa jiru yookaan immoo maal jedhamanii waamamu? Dhugaa dubbachuudhaaf bal'inaan saayinsiinis mirkanaa'u. Atis hanga ta'e sammuu keetti yaaddetta. Anis hanga ta'e sammuu kootti yaadeera. Parsentaan 97 yookaan immoo 98 ta'an dhaloonni ammaa maal jedhamanii waamamu? Photo generation. Maal jedhamu? Dhaloota photo yookaan immoo dhaloota suuraa jedhamanii waamamu. Maaliifi har'a addunyaa keenya irratti dhalattoonni hedduutu jiru. Baay'inni namaa hedduminaan dabalaa jira yookaan immoo baay'ee saffisaan dabalaati kan inni jiru. Garuu dhaloonni kun bu'aa isaan buusaa jiran maalidha? Bu'aa anaafsi buusaa jirru maalidha? Dhugaa dubbachuudhaaf dhaloonni har'a waamamaa jiran yookaan immoo dhaloonni har'a maqaan isaanii ka'aa jiran nama tokko nama lafan caalu. Inni kaan ololoorraa oolaa sirbarra jechuun walirraa harkeeti. Suuraa genereeshinii yookaan immoo photo generation dhaloota suuraa maaliif jedhamani? Dhalattoonni ammaa maaliif suuraatti waamaman yoo jenne persentaa hedduutiin ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenyaaf persentaan 75 akkas kan ta'an bilbila isaaniitiin suuraa ka'aa oolu. Persentaan 25 akkas kan ta'an immoo mana suuraa deemuudhaan suuraa ka'aa oolu. Kun maalidha? Suuraan kun kaamee eessa deema yookaan immoo maal ta'a? Suuraa kanaan dhaloonni kun beekamtii argate qaba, qabeenya argate qaba, beekumsa argate qaba jennee gaafa laallu no. Fakkeenyaaf har'a namni tokko gaafa suuraa ka'u gaafa suuraan isaa itti bareedu toora feesbuukii irrattidha kan inni gallakkisu. Wayi add stoorii godhata yookaan immoo poostii godhata yookaan profaayilii godhata. Footoo isaa sana yookaan suuraa isaa sana erga gargar dhiisee booda namni sun erga footoo isaa yookaan suuraa isaa gallakkisee booda maal godhaa? Namoonni kun maal godhuu? Erga gargar dhiisanii booda sa'a muraasaa booda jechaadha. Sa'a tokko booda sa'a lama booda laayikii baay'ee akka argatan onlaayinii bananii seenanii ilaalu. Onlaayinii kana kan seenan qarshii isaaniitiin bitataniiti. Tokko qaban. Agartee? Erga feesbuukii seenanii booda laayikii ammam akka argatan ilaali. Koomentii isaan argatan seenanii ilaalu. Inni tokko waa'oo bareedaa, waa'oo bareedduu koo, baay'ee miidhagdaa, baay'ee bareeddaa, hedduu namatti toltaa, maaloodhaa, bakka kam deemtee, eessa jirtaa, suuraa baay'ee bareedaadhaa, baay'ee miidhagdaa
sitti toleera jechoota akkasii barbaadu namoonni footoo sana gargar dhiisanis jechoota akkasii barbaaditi footoo isaanii gadi lakkisu kan suuraa isaanii maal godhu Facebook irratti gadi lakkisu abbaan suuraa jala galee maal jedha thank you galatoomi አመሰግናለሁ ባዬ ገለቶማ thank you very much guddaa galatoomi jechoota kana wal jedhaa oolu walitti yaa'anii sirbaa oolu Facebook irratti wal ga'anii Facebook irratti arra suuraanii gargar dhiise laayikii baay'ee argate akkam namatti tola arra Facebook irratti ni gargar dhiise koomentii baay'ee argate wal ga'anii bakka garagaraa deemanii mana shayii jala ta'anii mana bunaa keessa ta'anii mana barnootaa keessa ta'anii bakka hojii ta'anii namoonni hedduun ijoollonni hedduun bara kana barannee bakka gaarii keenya hojjennee bakka gaarii keenya osoo hin taane Facebookiitiin laayikii baay'ee arganne koomentii baay'ee arganne oolla jechuudhaan of amansiisu. Dhaloota arraaf baradhu jettee dictionary yookaan kitaaba tokko bituurra Facebook lama banattee laayikii lamaaf koomentii lama kenniteef irra caalaatti gammada dhaloonni irra. Dhaloonni irraa hojjedhu jettee konkolaataa lamaaf suuqota hedduu bantee kennuu irra akkaawuntii sobaatiin Facebook banattee laayikiif koomentii yoo kenniteef dhaloonni irraa baay'ee gammada. Kanaaf suuraa dhaloota suuraa jedhaman photo generation kanaaf jedhaman himoo seeni har'a dhaloonni har'aa bakka taa'u taa'ee video koolii walii dawwaluudhaan ani bakka akkasii deemeera ani paarkii bashannanaa akkasii deemeera ani bakka akkasii jira yeroo ammaatti konkolaataa akkasii keessa taa'aan jira yeroo ammaatti uffata akkasii uffachaa jira jedhanii wal dorgomu malee dhaloonni har'aa gartaa'ee maal hojjedhu maal hubadhu dhaloota booriif maal kaa'u namtichi arra Facebook banee akka dhaloonni kun Facebook irratti oolu yookaan akka Facebookiin namoota gargaaru Facebookiin dhugaa dubbachuuf namoota itti fayyadaman hedduu ni fayyada ni gargaara ni hutuba garuu namoonni hedduun immoo karaa Facebook kufanii badanii jiru karaa imo kufanii badanii jiru karaa WhatsApp kufanii badanii jiru garuu namoonni hedduun immoo gaariin itti jijjiiramanii itti milkaa'anii itti galma guddaa ga'anii ittiin jireenya isaanii fooyyeffatanii jiru nuti sakam keessa jirra data ni bitta Facebook seenuuf imo seenuuf WhatsApp seenuuf TikTok seenuuf YouTube seenuuf Twitter seenuuf Telegram seenuudhaaf data ni bitatta Wi-Fi to malee ji'atti raxxanii kaffaltaa maal keetiin qarshii mataa keetiin dhaxxeeti Ojo jedhu hin jaallattu baradhu hin jaallattu Dui hin jaallattu kee hin jaallattu yoo maal goote malee yoo Facebook faa yoo online irra hoolte malee sittiin tolu erga online qarshii ta'e ati qarshii ittiin online ilaaltu sana eessaa fitti kan maatii isaa jalaatu jira harmeen isaatu isheen dadhabdee quraan dugda isheetti baattee kasala mataa isheetti baattee aduuf rooba keessa joortu utuu abbaan isaa dafqee takka rabsamaa takka tuffatamaa waan meeqa jedhamaa utuu aatiif abbaan kee daandii irratti roobaaf qorraan hubamanii roobaaf qorraan ja'anii utuu isaan si guddisuudhaaf asiif achi deemanii ati gaafati kaayyoof mul'ata dhabdee qarshii isaaniin fidanii yoo jala hatuudhaan online irratti yeroo kee gubdu waaqaanis namaanis galata tokkoyyuu hin qabdu garuu dhugaan siin jedha warreen onlineetiin hojjetanii onlineif kaffalu osoo hin taane warreen onlinein isaaniif kaffalu hedduun isaanii immoo ni jiru hedduu isaaniitu jira hedduu isaaniitiyyuu
galii guddaa argataa jira. Facebook irraa, Imo irraa, Telegram irraa, WhatsApp irraa, Twitter irraa, YouTube irraa, TikTok irraa hedduu argachaa jiru. Ati akkas taanaan maaf yeroo kee gubdari? Atis hojjettee jijjiiramtu. Atis hojjettee guddattu. Atis hojjettee milkootu. Ati eenyudha? Ati maaliif uumamte? Ati maaliif dachee kanarratti dhufte? Ati haadhaaf abbaa kee gaddisiisuuf dhufte miti. Ati haadhaaf abbaa kee gammachiisuuf dhufte. Dhugaan siin jedhaa naamani ati miti. Nama akkasii mitati. Nama yeroo kee bakka argitetti gubdu mitati. Ati nama yeroo keetti fayyadamtee maatii kee gammachiiste ofii kee jireenya guddaa jiraatte hawaasa kee fakkeenya taate biyya keef utubaa taate nama jireenya guddaa jiraattudha. Kanaafiyyuu hiriyoota badii hojjetan ilaalte hiriyoota kee warreen yeroo isaanii bakka hin taanetti gubanii jireenya isaanii gadaantee jiraatan osoo hin taane ati nama guddaa nama milkaa'ina online irratti hojjetti nama qarshii guddaa argatu onlineetiin nama bakka guddaa qabu ta'uu qabdati. Facebook irratti nama callistee yeroo kee gubdoo osoo hin taane nama Facebook irratti hojjettee Facebook irraa galii argatu ta'uu qabda. Miidiyaalee hawaasaa kamirraayyuu nama hojjettee jireenya milkaa'aa, jireenya guddaa, jireenya jijjiiramaa nama akkasii ta'uu qabda maleeti nama callisee yeroo isaa qisaasessu ta'uu hin qabdu. Dhugaan siin jedhaa naamani ati miti. Kutaa arfeffaatiin hanga wal agarruutti turtii gaarii leenjiin keenya kutaa sadeeffaa asumarratti goolabnee jirra. Kutaa arfeffaatiin hanga wal agarruutti turtii gaarii.